kutaa nuti wal faana ilaallu ergaa Ibrootaa boqonnaa 13 lakkoofsa 1 kaasee hamma 16tti kan jiru kutaa sana irra dhaabbannee waliin dubbii Waaqayyoo qooddachaa deemna. Hundumni keessan baafadhaa wal faana dubbifanna. Irra deebi'een isinitti himaa ergaa gara Ibrootaa boqonnaa 13 lakkoofsa 1 kaasee hamma lakkoofsa 16tti kan jiru dubbifanna. Maqaa Yesuus Kiristoos gooftaa keenyaan akkas jedha. Yeroo tokko tokko immoo gidduu gidduutti luqqisa akkanaa dubbistaniif illee carraa isiniin kenna. Kanas yaadadhaa. Nan dubbisa kutaa kana akkas jedha. Hundumtuu na wajjin baafadhaa. Macaafa qulqulluu keessanii akkas jedha. Akka obbolootaatti wal jaallachuu keessan itti fufaa'edha. Keessummoota simuu hin dagatinaa. Karaa kanaa namoonni utuu hin beekin ergamoota Waaqayyoo simataniiru. Akka waan ofii isaanii wajjin mana hidhaa keessa jirtaniitti warra hidhaman yaadadhaa. Akka waan ofii isaanii wajjin miidhamuutti jirtaniitti namoota warra miidhamaa jiran yaadadhaa. Lakkoofsa 4ffaa gaa'elli hundumaa biratti ulfina qabeessa haa ta'u. Ciisichi gaa'elaas hin xureeffamiin. Waaqayyoo warra halaleedhaa fi warra ejjituutti faraduuf jira. Warra kaaniin ga'uus darbeen dubbisee lakkoofsa 5ffaa akki jireenya keessanii horiidhaaf sassataa hin ta'in. Waan argattaniin nu ga'a jedhaa. Waaqayyoo ani matumaa sin dadhabuu sin buusus jedheera. Kanaafis amananne gooftaan isa na gargaarudha. Ani hin sodaadhu. Namni maal na gochuu danda'a ree hin jenna. Warra isin gaggeessanii dubbii Waaqayyoo isinitti himanii turan yaadadhaa. Attamitti akka jiraatan akka du'anis jireenya isaanii keessaa wanta argamees ilaalaa. Fakkeenya amantii isaanii fudhadhaa duukaa bu'aa. Yesuus Kiristoos kaleessa isuma ture. Har'as bara baraanis isuma sana. Barsiisa garaagaraatiin barsiisa orma ta'e hundumaanis karaa irraa hin kaachifaminaa. Garaan namaa waa'ee seeraa wanta nyaatamuuf of eeggachuudhaan utuu hin ta'in ayyaana Waaqayyootiin jabina argachuun gaariidha. Seerri nyaataa sunoo warra isa eeggataniif iyyuu waa'ee hin baafne. Nuyi iddoo aarsaa warri godoo sana keessa hojjetan irraa nyaachuun hin kennamiiniif qabna. Hangafni lubootaa dhiiga horii aarsaaf qalamanii aarsaa cubbuutiif gara iddoo isa hundumaa irra caalaa qulqulluu sanaatti ol hin galcha. Foon horii sanaa garuu iddoo buufataa keessaa gadi baafamee hin gubama. Yesuusis akkasuma dhiiga ofii isaatiin saba qulleessuudhaaf karra mandarichaa duubatti dhiphate. Kanaafis koottaa nuyi arrabsoo isa irra ga'e baannee iddoo buufataa duubatti gara isaa hin dhaqna. Nuyi mandaricha isa dhufuuf jiru hin eegganna malee biyya lafaa kanaa mandara dhaabbataa hin qabnu. Egaa koottaa karaa isaa utuu gargar hin kutiin aarsaa galataa Waaqayyoof hin dhiyeessinaa. Aarsichis maqaa isaa beeksisuudhaaf wanta afaan keenya keessaa ba'uudha. Wanta gaarii gochuu waan qabdan warra kaaniin ga'uus hin dagatinaa. Waaqayyo aarsaa akkasiitti hin gammadaa jedha. Beekaan dheeressee dubbise lakkoofsa 1 kaasee amma lakkoofsa 16tti kan jiru. Mata duree akkas jedhuti wal faana ilaalla. Jireenya Waaqayyoon gammachiisu jiraachuu. Jireenya Waaqayyoon gammachiisu jiraachuu kan jedhu wal faana ilaalla. Eebbifamaa Waaqayyo sinaa eebbisuu. Ergaan irraa dubbifannee sagalee kana ilaalaa jirru akkuma jalqaba isinii kaasee Ibroota boqonnaa 13 lakkoofsa 1 kaasee amma lakkoofsa 16tti kan jirudha. Mata dureen keenya immoo jireenya Waaqayyoon gammachiisu jiraachuu kan jedhu irratti har'a wal faanatti ilaalla. Firoota koo
jireenya keenya keessatti waan baay'een wanti nuti itti dadhabnu baay'een jiraachuu danda'a. Of gammachiisuudhaafis nama gammachiisuudhaafis wanti nuti goonu baay'een jira. Namni nama gammachiisuudhaafi lafa inni naqiin hin jiru. Namni nama akkasaa isa cubbamaa isa darbu kana gammachiisuudhaafi waan inni hin goone hin jiru. Wanti nuti lafa kanarratti tottolchineetti wal gammachiisuudhaafiti hin goone tokkollee hin jiru. Dhalli namaa kun lafa kanarratti uumamee ittiin wal gammachiisuudhaaf, ittiin wal gammachiisee ittiin wal faana jiraachuudhaaf waan inni hin goone tokkollee hin jiru. Fakkeenya tokko yoon isinitti kaasee dhiirri tokkoof durbi tokko wal jaallachuudhaafi akka waldaa kiristaanaatti qalabata harkatti walii godhu seerri gaa'elaa hin eegama. Jireenyi gaa'elaa kun toora tooraan hin eegama. Wal gammachiisuudhaafis wanti godhamu hundumtuu uffannaa qabatee, warqii qubatti wal kaa'uu qabatee, mormatti walii kaa'uu qabatee, wanti nuti hin goone hin jiru. Wanti nuti goonu kun hundumtuu immoo ittiin wal gammachiisuudhaaf. Wanti nuti gooneetti wal gammachiifnu kunis immoo isa yerooti malee kan nutti hafu miti. Bareedinni hin darbaadha macaafni qulqulluun. Macaafa lallabaa boqonnaa 3 irratti wanti hundumtuu yeroo qabaadha. Yeroo isaa eeggateetu wanti hundumtuu hin darba. Ijoollummaan yeroo qaba. Dargaggummaanis yeroo qaba. Dulloomuunis yeroo qaba. Toora ittiin adeemu qabachuudha. Egaa Waaqayyoon gammachiisuudhaaf maal gochaa jirra gaanu? Jireenya keenya keessatti gochaan nuti goonu kun Waaqayyoon gammachiisaa jira moo Waaqayyoon gaddisiisaa jira? Hafuurri qulqulluun waan an gochaa jiru kanatti gammadaa jira moo hafuurri qulqulluun waan an godhu kanatti gammadaa hin jiru jenneetu of ilaaluun keessa keenya kana fattashuun baay'ee barbaachisaadha. Maaliif namni tokko ani takkaa gooftaatti amaneera, lammaffaa dhaladheera, waan barbaade yoon godheeyyuu wanti natti faradamu takkaa hin jiru waan ta'eef akkan barbaade jiraachuu danda'a jedhu namoonni tokko. Kun jajjabina gowwummaati. Barsiisa gowwootaatis. Gooftaan Yesuus Kiristoos qulqulluu akka ta'e unis immoo qulqulloomne jireenya qulqullummaa sana jiraanne bara keenya akka xumurannu barbaada gaa Waaqayyo. Kanaatiif lakkoofsa tokko kaastanii yoo dubbistan kutaa kana akka obbolootaatti wal jaallachuu keessan itti fufaadha. Akka kamittidha? Akka obbolootaatti jedha. Sini galaa jira firoo tokko dubbiin kun. Akka obbolootaatti wal jaallachuu keessan itti fufaadha. Amma bara keenya keessa inni kun faallaa ta'eetuti akkuma diinonni keenya bakkeedhaan walitti dhukaasanii isinis immoo walitti dhukaasaatti waan geeddaratan fakkaata dhaloonni bara keenyaa kun jecha. Amma waldaa kiristaana baay'ee hubattanii jaalalatu jiratu hin taane jibbadha kan guute waldaa keessa. Tajaajiltoota baay'ee keessa yoo hubattanii yookaan immoo yoo qortanii ilaaltanii jaalalatu hin taane jibbatu keessa guutuudha. Jaalalli nama bara keenya keessa jiru kuni jaalala mormaa oliiti. Jaalala arrabarraati. Jaalala ilkaaniin duwwaa mul'atudha. Keessa kana garuu waan biraatu jira. Egaa Waaqayyo waan inni nurraa barbaadu akka obbolootaatti wal jaallannee jaalala isa dhugaa sanatti qabamnee akka jiraannu barbaada Waaqayyo. Ani Waaqayyoon beeka jechuun nama rakkisa. Namni Waaqayyoon beeku isa Waaqayyo namarraa barbaadu sana godhee jiraata. Waaqayyoon hin jaallattu jedheentu isin gaafadhee dhibba keessaa dhibba jaallanne malee jettu. Nana mana kana. Hin jaallattu Waaqayyoon jedheentu isin gaafadhe. Akka ajaa'ibaatti jaallanna malee kunoo aarsaa kaffalee kunoo tun jibbamu tun arrabsamu wangeela lallabee tun akkas ta'u faarfadhee tun akkas ta'u waldaa gaggeessee qeesii ta'e paasterii ta'e maal ta'e waan baay'eetu jira. Kun garuu akkas miti. Waaqayyoon jaallachuun keenya akka abboommii Waaqayyootti jiraachuudha. Waan biraan hin jiru. Namni Waaqayyoon nan jaalladhe jedhu akka abboommii Waaqayyootti jiraachuun isarra jiraata jechuudha. Kiristoos Yesuusitti amannee lammaffaa dhalanneerra. Bara baraan al takkaa fayyineerra. Jireenya amma jiraannu garuu fayyuudhaaf jiraannatu hin taane jireenya nama fayyee jiraachuun nurra jiraata firoota ko. Waaqayyo gooftaan macaa hunduma keenya haa gargaaru. Haaleluyyaa. Kanaatiif qabxoota muraasa tokko wal faana ilaallee dabarra. Dhalli namaa kun wal gammachiisuudhaan waan inni hin goone hin jiru jennee ilaalleerra.
waan inni hin goone hin jiru. Namni qalabatii qubatti walii kaa'ee qalabatiin kun yoo buutee badde akkam ta'am? Buutee baddii bakka hin deebitu. Hambiraan illee bitama malee. Badee jennaan deebi'een argamu. Garuu yeroo sana immoo namni ittiin akka wal gammachiisanii fi namni qubatti walii kaa'a. Kun seera gaa'elaa keessatti an fakkeenya fudhadhe. Karaa biraa immoo abaaboo fa'aa walii kennu. Isin galanii abaaboo ishee borga nama coolii du'achaadha. Wal gammachiisuudha maqaa kun. Abaaboo fa'aa walii kennu wal gammachiisuudha. Sapiraayis wal gochuudha. Waanuma tokko tokko walitti kennanii jechaadha. Isin galaa kun hundumni isaa wanta darbuudha. Wanta yerooti. Abaaboo fudhattan borga nama coolii ga'a. Abbaan manaa haadha manaaf abaaboo har'a yoo kenne har'a walitti harka walitti rukutanii oo na jaallata abbaan manaan koo jedhanii na jaallatti haadha manaan koo jedhanii kallattiidhaanitii wajjin suuraa ka'anii maal jedhanii abaaboon sun borga nama hin jirtu isheen coolagdeetti. Jaalalichi garuu itti fufee jira moo akkam ta'ee jira la? Abaabooma sana duukaa coolii geemoo akkamittiin jira? Akkuma jalqaba walii kenname sanatti daraaraasaa bareedaasaa jira. Waaqayyo gooftaan maccaanuu naa gargaaru firoota koo. Akka obbolootaatti wal jaalladhaa jedha. Lallabuu keessanii waaqayyoon jaallattu miti. Lallabuu kootiin waaqayyoon jaalladha miti. Barsiisaa wangeelaa ta'uu kootiin wangeelaawii ta'uudhaan paasterii qeesii raajii minaamin ta'uudhaaniti waaqayyoon gammachiisee jiraadha miti. Akkatti jiraanna miti. Abboommii waaqayyoo eegnee jireenya nama fayyee jiraannee waaqayyoon gammachiifnee jiraachuu dandeenya. Waaqayyo kana gochuu akka dandeenyuuf ayyaana isaa nuuf haa baay'isu. Haaleluyyaa. Kanaatiif tokko enneetu qaxxoota arfan tokko inni isinii kennee sagantaa koo xumura. Tokko jenneetiti akkaataa nuti itti waaqayyoon gammachiisuu dandeenyu tokko yeroo hundumaa waan isatti tolu gochuudhaan. Ganamatu hin ta'in, galgala duwwaatu hin ta'in, guyya tokko guyya lama utuu hin ta'in, torban tokko torban lama duwwaadhaaf utuu hin ta'in, yeroo hundumaa bara jireenya keenyaa guutummaa lafa kanarra jiraannu yeroo hundumaa waan waaqayyootti tolu yeroo hundumaati goonee akka dabarru barbaada gaa waaqayyo. Karaa nuti itti waaqayyoon gammachiisuu dandeenyu guddaan isa qaba. Yeroo hundumaa waan isatti tolu gochuudhaan dubbannaa arraba keenyaatiin namni fayyee dubbannaa arrabni isaa beekama eeggannaa qaba. Isinii gala arrabma tokko waldaarratti mashaggodhee wangeela lallabee achi gadi bahee immoo maal abbaa kee maal haadha kee jedhee kan nama quncisu nama baay'ee agarra. Isinii galanii wangeelicha dubbifatanii lallabanii isaa fi utuu wangeela sana dubbifatanii utuu wangeelli sun hin dhifiiniif lallabanii isaa waan sana mangaru. Hundumaa borcaama jiraannaa jechaadha. Isinii gala waliin makaama jiraanna isa kanas isa kanan barbaadu gaa waaqayyo. Ijoollonni isaa waan isatti tolu godhanii akka isaan darban barbaada waaqayyo. Haaleluyyaa. Ifa manaa godhaa gaa waan wangeeli nutti dubbate namatti dubbachuutti duduban deebi'u. Namni leenan jaallate leena jibbellee. Dhugaa wangeelaa walitti himnee dhugaa wangeelaa sana immoo walitti himuu duwwaatu hin taane dhugaa wangeelaa sana immoo jiraannee dhalootatti agarsiifnee darbuun nurra jiraata. Yesuus isa kana nurraa barbaada. Yeroo hundumaa waan isatti tolu gochuu. Dubbannaa arraba keenya, adeemsa keenya, gochaa keenya, hojii keenya. Amma namoonni baay'een lubbuu haaraa bira yoo dhaqxan nama fakkeenyaaf nama gooftaa hin qabne mandaraa warra gooftaa hin beekne bira yoo dhaqxanii akkuma jiraatti jiraattu yoo ta'e arraba hin taane haasa'aa hojii hin taane hojjechaa qoosaa hin taane qoosaa akka barbaaddan dhaqxanii isaan gidduu jiraattu yoo ta'e namni kun akkamittiin gara gooftaa dhufuu danda'a? Garuu dhandhee jireenya Kiristoos foolii Yesuus Kiristoos jedhu sanatti dhandhee namoota haaraa gooftaa hin beekne gidduutti agarsiifna yoo ta'e jireenya akkasii dhandhee isa gidduutti agarsiifna yoo ta'e jireenya nuti jiraanne sana laalanii namoonni gara gooftaa dhufuu danda'u. Kanaaf akkas jedhaniif gaafa gooftaan Yesuus Kiristoos qabamee Phexros fa'aa ergamoonni duukaa turan. Achi booddee tokkotti Phexrosin deemsa isaa ilaalaniiti. Dubbannaa isaas ilaalanii haasaa isaa hundumaa ilaalaniiti. Namichi kunis immoo Yesuusin fakkaataadhaan. Yesuus bara baraan gooftaadha. Kan qabamee jiru Yesuus Kiristoos. Inni kunis immoo Yesuusin fakkaataadhaan. Amma beekota maal isaatu Yesuusin fakkaatattanii yaadduma Phexrosin. Yesuusii wajjin waggaa 3 walakkaadhaaf Yesuusii wajjin taa'ee barateera.
Yesuus irraa namni barate immoo dubbannaa beeka. Haasaa beeka. Garuu Phexros yeroo sana dabeessaa haa ta'u iyyuu malee yeroo sanatti ani san beeku eegganee haa badu iyyuu malee bareechirra badee namni hafuura qulqulluu gaafa argate immoo achi gadi ba'ee wangeela Kiristoos lallabee inni sinfannistan kuni isatu jireenya bara baraa nuuf kenna. Inni masiicha isa raajonni raajaa turanidha. Inni isa kakuu moofaa keessatti waa'een isaa dubbatamaa turedha. Amma immoo nuuf dhalateera. Inni sinfannistan sun isa hidheetiti gadi ba'ee wangeela lallabeenaan nama 3,000 gooftaa fudhate. Argitanii? Jireenya keenyaan karaa hundumaa Waaqayyoon gammachiifnee akka jiraannu barbaada gaa Waaqayyo firoo tokko. Gooftaan ayyaana isaa nuuf haa baay'isu nu gargaaru. Kanaafidhaan gooftaan Yesuus Kiristoos yaa gooftaa jechuu duwwaadhaan miti kan inni jedhu. Waldaa kiristaanaa keessa nama lamatu jira. Kana na hubadhaa sirriitti. Waldaa kiristaanaa amantoota warra ofiin jedhan keessa nama lamatu jira. Tokko nama lammaffaa dhalate, inni lammaffaan immoo nama lammaffaan dhalanne. Inni lammaffaa dhalate nama Kiristoosiif jiraatudha. Inni lammaffaan dhalanne immoo nama ergama daabiloos fiixaan baasudha. Waldaa keessa jiru lamaanuu. Kana sirriitti hubadhaa. Paasterii dhugaan akkuma waldaa kiristaanaa keessa jiru, paasteriin seexanaaf hojjetus waldaa kiristaanaa keessa jira. Kana icciitiisaa beekaa. Church history keessatti yoo barattani baay'ee isaa agartu waa'ee waldaa kiristaanaa kana barumsa yoo barattani icciitii baay'eetu isinii gala firoo tokko macaafni qulqulluun maal jedha keessumaa ammoo hojii ergamootaa kana waa'ee waldaa kiristaanaa baay'ee haasa'a. Waldoonni kiristaanaa achi keessadha kan isaan amma Roomaa kan jennu warra Qorontos warra Tesalonqee hunduma isaanii yoo ilaaltan amma asuma kee jiru warra Efesoon fa'a hojii ergamootaa kee jiru seenaa waldaa kiristaanaa qorachuun baay'ee barbaachisaadha. Wangeelaawwiin Kiristoosiif hojjetu tokko waldaa kiristaanaa keessa jiru wangeelaawwiin seexanaaf hojjetus jira achoo keessa. Irra keessa isaatuu kan Kiristoos fakkaataalee keessi isaa waan biraadha. Waaqayyo galgala kanaa kaasee dhiiga isaa safannoo irratti dhangala'een hunduma keenya haa fayyisu. Haaleluyyaa. Iddoo jirtanitti ameen jedhadhaa rakkoon. Dhiiga isaa safannoo irratti dhangala'ee Waaqayyo mootummaa isaatti nuun haa deebisu. Nuun haa jiraachisu jireenya isa dhugaa sana. Ameen. Haaleluyyaa. Ameen. Kanaatiif jireenya Waaqayyoon gammachiisu jiraachuun naaf kennameera, siifis immoo kennameera. Atarra kana gara gooftaa dhuftee kan jirtu gooftaadhaaf jiraachuun akkasi barbaachisu beekuun baay'ee barbaachisaadha. Utuu hin baratiin nama barsiisuun in ulfaata. Utuu fayyin nama fayyisuun in ulfaata. Ati firii jedhanii yoo namarratti dubbatanii ofii firii militaana waan biraan hin jiru. Isinii galaa zeeroo baay'isu zeeroo ni ta'a. Itti guutaa. Deebisaa argattan itti guutaa. Maaliif isiniin jedhee utuu of keessaa Kiristoosiin hin qabaatiin Kiristoosiin namatti agarsiisuun hin ulfaata waan ta'eef. Waaqayyo gooftaan dhiiga isaatiin galgala kana mootummaa isaatti nuun adeebisu. Ameen. Nan beeka akka namni baay'een barsiisan jaallanne. Hin ceeta hin fayyida akkas taata utuu hin jenne malee. Waaqayyo sin haa gargaaru. Lammaffaa. Akkamittiin Waaqayyoon gammachiifnee jiraachuu dandeenya kan jedhu lammaffaa abboommii Waaqayyoo eeguudha. Akkasuma kan ammoo walii keenya abboomamuudhaan Waaqayyoon gammachiifnee jiraachuu dandeenya. Tokkoffaan Waaqayyoof abboomamnee akkasuma ammoo walii keenyaafis immoo abboomamnee darbuun baay'ee barbaachisaadha. Umuriin keenya kun gabaabdoo akka isheen taate hin dagatiina. Yoo baay'attan 70 amma 80tti jiraannaa jedhama. Daawit macaafa qulqulluu keenya keessaati wangeela Dhiifama sagaleen cufameera. Okay, dhiifama. Sagalee nama biraa jeeqa cufuuf jedheen isa cufetu hin beekin dhiifama. Rakkoon qabu wangeela Yohaannis boqonnaa 14 lakkoofsa 21 irra isa jiru dubbifan. Kutaan kun akkasidha. Namni abboommii koo qabu jedhe Yesuus Kiristoos dubbata kana. Namni abboommii koo qabu inni isa raawwatus isa kan na jaallatu jedhe Yesuus. Nama na jaallatu immoo jedhe abbaan koo isa jaallachuuf jira jedhe. Anis isa nan jaalladha. Ofii koos isatti mul'isuufan jira jedhe Yesuus Kiristoos.
akka abboommii waaqayyootti jiraadhaa. Ulfina waaqayyoo arguudhaaf jirtu. Akka Kiristoos isinirraa barbaadutti jiraadhaa. Ulfina waaqayyootu isinirratti mul'achuuf jedha. Nama abboommii koo eegutu na jaallata jedhe. Nama na jaallatu sana immoo abbaan koo jaallachuuf jedha jedhe. Nama na jaallatu kanatti immoo ani of mul'isuufan jedhaa jedhe Yesuus Kiristoos. Galgala kanaa ulfinni kun dhiiga Yesuus Kiristoosiin jireenya keessanitti mul'achuu haa jalqabu. Ofii koon itti of mul'isa. Eenyuun iyyuu ergamaa biraa ergeen itti mul'isan jenna. Ofii koon itti of mul'isa. Nama na jaallatu, nama abboommii koo raawwatu. Nama abboommii koo raawwatee nama na jaallatu immoo abbaan koos hin jaallata. Anis isa nan jaalladha erga booddeeti isattan of mul'isa. Firoota koo har'a ta'innaa utuu gooftaatti lammaffaan dhalatiin ta'innaa kan raajan hedduudha. Ta'innaa kan lallaban hedduudha. Ta'innaa kan haasa'amne hedduudha. Barsiisni sobaa karaa Kiristoosiin ala fayyina dhugaa kan hin taane karaan alaa kan barsiifamu baay'eedha. Isa kanaatiif of eeggadhaa nuun jedha ergaa Ibrootaa iddoo amma dubbifanne irratti. Haleluuyaa. Maqaan Yesuus haa eebbifamu. Kanaatiif lammaffaa irratti abboommii waaqayyoo eegnee waaqayyoon gammachiisuu dandeenya. Walii keenyaafis. Amma waldaa kiristaanaa keessa darajaadhaan jiru amantoonni. Tiksee waldaa kiristaanaa ta'anii taa'an jiru. Tiksee waldaa kiristaanaa jalatti kan hojjetan wangeela lallabuudhaan, faarfachuudhaan, kadhannaadhaan, karaa adda addaatiin kan hojjetan hedduudha. Waldaa kiristaanaa keessa jechuudha. Abboomamuu waliif hin beeknu yoo ta'e garuu wal nu jalaa rukutaa adeema jechaadha. Waldaa keessatti gooliitu ka'aa adeema jechaadha. Wal dhabdeetu nama gidduutti uumamaa adeema jechuudha. Garuu waaqayyoof abboomamnee waaqayyoonis immoo sodaannaa waaqayyoof sodaachaa jiraanna taanaan waldaa keessaa tajaajiluufis waldaa keessaa waaqeffannuufis abboomamneetu jiraannaa jechuudha. Haleluuyaa. Yesuus Kiristoos hunduma keenya haa gargaaru. Kanaatiif firoota koo abboommii waaqayyoo eegnee akka dabarru barbaada qaba waaqayyo jireenya waaqayyoon gammachiisu geessa. Sadaffaa dafee gaggabaabsee dubbadhaan dhumarratti namni nuu kadhatu jiraachuu mala waan ta'eef. Sadaffaa akkamitti waaqayyoon gammachiifnee jiraachuu dandeenya? Sadaffaa amantiidhaan waaqayyoon gammachiifnee jiraachuu dandeenya. Ergaa Ibrootaa boqonnaa 11 lakkoofsa 6 kan jiru isin dubbisa. Ibrootaa 11 lakkoofsa 6 kan jiru. Akkas jedha maqaa Yesuusiin nan dubbisa. Amantii malee immoo waaqayyoon gammachiisuun hin danda'amu. Eenyu illee waaqayyotti dhiyaachuu yoo barbaade inni akka jiru warra isa barbaadaniifis gatii isaanii akka kennuuf amanuun isa irra jira jedha. Eenyullee amantii malee waaqayyoon gammachiisuu matumaa hin danda'u jedha. Gooftaan Yesuus Kiristoos biyya lafaa hundumaa dhaqaa isaan cuuphaa duuka buutota koo isaan godhaa erga jedhe booddeeti ani immoo hamma dhuma baraattan isinii wajjin nan jiraa jedhe. Yesuus na wajjin jira jennee amanuun baay'ee barbaachisaadha. Amma amantiin waa lamatu jira waan ta'eef. Amantiin inni tokko Yesuus Kiristoos fayyisaa akka ta'e namni isatti amanee jireenya bara baraa akka qabu itti amannee jirra. Amantiin inni lammaffaa amma nu barbaachisu karaa nuti itti waaqayyoon gammachiisuu dandeenyu inni biraan immoo waaqayyoon kun waaqayyo isa waan hundumaa arguu danda'udha. Waaqayyo isa waan hundumaa gochuu danda'udha. Waaqayyo isa du'aayyuu kaasuu danda'udha. Ennee jireenya keenya keessatti amanaa. Isinii galaa? Waaqayyoof hin danda'ama jennee amanaa. Wanti waaqayyootti ulfaate hin jiru jennee amanaa. Jireenyi fayyinni dhugaan Kiristoos keessa jira jennee amanaa. Haleluuyaa. Isinii galamni amantiidhaan dhaxxanii mayyuu yoo nama dhukkubsatu biraaf dhaxxanii kadhattanii amantii malee dhaxxan taanaan waa tokko waa'ee tuun baasin deebitu. Garuu si Yesuusitti immoo amantaniittu. Amantii ittiin fayyinni namaaf kennamu sana hin beektan taanaan kanatti hin amanne taanaan maal ta'uun hin danda'amu. Tajaajilaan tokko inni kadhatame inni dhukkubsataan suni fayyuu hin danda'u.
Garuu amantiidhaan gaafa dhannee kadhannee dhukkusataan maqaa Yesuus Kiristoosiin hin fayya. Kan jaame maqaa Yesuus Kiristoosiin hin banama. Kan duudee maqaa Yesuus Kiristoosiin hin dhaga'a. Amantiidha. Amantii malee namni Waaqayyoon gammachiisuu hin danda'u. Waa'ee amantiitiif Ibroota boqonnaa 11 kana irratti bara kakuu moofaa keessa warra turan abboota amantii warra jedhaman Abrahaam, Henook akkasuma kanatti Abeeliin faa warroota kana hundumaa dabalateeti waa'ee amantiitiin maqaan isaanii keessatti caqafamee jira kutaa kana keessatti. Waan ijaan hin agarre tokko akka arganitti amananii warra fudhachaa turan. Waan hin danda'amne tokko hin danda'amadhanii amananii warra fudhachaa turan. Maqaan isaanii Ibroota boqonnaa 11 kanatti caqafamee jira amantiidhaaf. Waa'ee amantiitii kanaa isaan jechuudha. Abrahaam Waaqayyotti amanee Waaqayyo immoo biyya sana keessaa isa baasee amantiin Abrahaam immoo qajeelummaatti lakkaa'amee fi hedheetutti macaafa qulqulluun nutti dubbata. Henook immoo amantiidhaanedha. Du'ayyuu ijaan hin agarreedha. Ol butameedha. Fooniinis lafatti awwaalameen qabu namni wayyoo hidhee boo'ee isa awwaale hin jiru. Inuma ol butameedha. Foon isaa kun eessa akka inni bu'e namni hin beeku. Amantiidha. Abeel immoo amantiidhaan aarsaa qajeelaa aarsaa Waaqayyoon gammachiisu dhiyeesse. Aarsaa qajeelaa aarsaa Waaqayyootti tolu, aarsaa Waaqayyootti urgaa'u, aarsaa foolii gaarii ta'e, aarsaa waa'ee isa gara fuula duraatti Yesuus dhufee nuu dhiphatu sanaaf fakkeenya ta'uu aarsaa dhiyeesse, hoolaa qalee dhiyeesse, Waaqayyoof dhiyeesse jechaadha. Kun amantiidha. Amantiidhaan waan qabdan irraati Waaqayyoof kennaa jedhama mitiire. Amantiidhaan haqeetitti hoolaa fuudhee Waaqayyoof geesse. Waaqayyoof aarsaa dhiyeesse. Kanaatiif amantii malee Waaqayyoon gammachiisuun hin danda'amu. Amantii qabaadhaa. Kadhanni keessan kadhata akkasumaanii kadhata narraa bahu kadhatamu miskoolii sin jalaa hin ta'in. Amantiidhaan hin dandeessadha. Hin danda'a Yesuus Kiristoos. Kanaatiif amantii malee eenyuyyuu Waaqayyoon gammachiisuu hin danda'u. Amantii. Gara xumuraatti fidachaa jira. Qabxii keenya arfaffaa akkamittiin Waaqayyoon gammachiifnee jiraachuu dandeenya kan jedhu. Qabxii keenya arfaffaa gaa'ela keenyaan Waaqayyoon gammachiifnee jiraanna. Arfaffaa gaa'ela keenyaanitti Waaqayyoon gammachiifna. Jireenya gaa'elaa jiraachuudhaan. Jireenya gaa'elaa jiraachuudhaanitti Waaqayyoon maal goonee jiraanna? Gammachiifnee jiraachuu dandeenya gaa'ela keenyaan. Ibroota boqonnaa 13 jalqaba dubbifne irratti lakkoofsa 4 irraa nutti haasa'a kutaan kun. Akkas nuun jedha. Gaa'elli hundumaa biratti ulfina qabeessa haa ta'u. Gaa'elli hundumaa biratti ulfina qabeessa haa ta'u jedha. Itti fufee immoo ciisichi gaa'elaa hin xureeffamii jedha. Tokko dheetiti gaa'elli nama hundumaa biratti ulfina qabeessa haa ta'u. Itti dabalee immoo maal jedha? Ciisichi gaa'elaa maal hin ta'in hin xureeffamiin jedha. Akkasuma kana immoo maal jedha itti fufeetiti? Waaqayyo warra halaleedhaa fi ejjituutti faraduudhaaf jiraa jedha. Waaqayyo gooftaan machaa nu gargaaru. Waaqayyo warra halaleedhaa fi warra ejjituutti faraduudhaaf jedha. Ishee kana lamaan addaa gara baaseen xiqqoo ishee isinii dudubbadha. Isiniif ibsaa jechuudha. Amma naa gale. Amma naa ifeen isinii ibsa. Ejjituudhaa fi alalee. Waa lama haasaa jira. Ejjituudhaadha, alaleedha. Lamaanuu hojii tokko hojjetu. Garuu maqaa lama qabu. Maqaa gara biraa qabu. Maqaa mataa isaanii qabu jechaadha. Gaa'elli nama hundumaa biratti ulfina qabeessa haa ta'u erga dheeti. Ciisichi gaa'elaa hin xureeffamiin erga dheeti. Amma immoo maal jedhan umarratti Waaqayyo warra halaleedhaan warra ejjituutti faraduudhaaf jedhaa jedha. Halaleedhaaf ejjituu jechuun maal jechuudha? Halaleedha kan jedhamu nama utuu gaa'ela hin dhaabbatiin akka barbaadetti dhiirri tokko shamara tokko wajjin
akka barbaade jireenya gadhiisii jireenya xuraa'aa jiraatu. Har'a kanaa wajjin borsanaa wajjin borsanaa wajjin borsanaa wajjin. Isinii gala. Hin fuunee mana hin dhaabbanne garuu maal ta'aa jira? Akka nama fuudhee tokkootti har'a kanaa wajjin borsanaa wajjin iftaan sanaa wajjin akkattiin itti jireenya xuraa'ummaa nama jiraatu. Halaleedha kun. Halalee inni jedhamus akkasitti. Hin fuunee mana hin dhaabbanne ofii isaatiif. Gaa'ela qulqullaa'aa Waaqayyo sarara barbaadu hin qabu. Garuu maayim jireenya gaa'elaa kan jiraatu fakkaateetit immoo akka barbaade jiraataa jechuudha. Halaleedha namni akkasii. Halaleedha macaafa qulqulluun jedha. Shamarri tokkos immoo utuu heerumtee mana hin dhaabbatiin gaa'ela gaarii isa Waaqayyo irraa barbaadu utuu hin dhaabbatiin akka barbaadetti dhiira abbaa barbaade wajjin akka barbaade ta'aa oolti yoo ta'e kunis halalee jedhamti. Halaleedhaa jedha macaafni qulqulluun. Nama akkasiitti immoo Waaqayyo faraduuf jedha. Nama akkasii kanatti immoo Waaqayyo faraduuf jedha. Har'atuma Yesuus gooftaadha haleluuyaa jedhanii afaan haaraa kanaanis immoo tarr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 
ba'aa keetti dhaqanii kan kufan baay'een hin jiranii firoo tokko. Har'a eessa jirra?